maalifi wanti Hacaaluu haasaalee waan dhuguu miti. Hacaaluu gaafa Rabbii Oromoodhaa kennu akka Rabbiin waan guddaa saba tokkoof tokkicha jedhee kennu sanitti Hacaaluu Oromoodhaaf Rabbiin kenne. Kennaan Rabbi irraa kenname immoo hin badus, hin du'us, hin dhokatus. Kanaaf guyyaa har'aa isii arguu kennaan wanti tokko tokko walitti dhagahamee jira keessa galuu dandeenya. Wanni guddaa miira keessa gallee gadduu yookaan akka biraa ta'uu akka warri Hacaaluu harkaa fudhatan barbaadan sani gadduu nuti akkas hin jiru haati wabiillee akkas hin jiru. Hacaaluudhaaf Rabbii ummata kana keessaa wayita isa onnee itti guutee hayyummaa itti guutee abbaa haqaa eenyu fuulduratti wal fakkeessa ibidda boba'u fuuldura dhaabbata. Nama akkasii gaafa uumu jabinni sun haati wabii jabduun akka jirtu nuti erga gadi baatee yoo ishee agarre ammallee wanni guddaan asirratti Oromoof dhaabu addunyaarra kan jiru martinuu bakka jirutti haati wabii waan tokko jalqabdee jirti. Wanni sun waan maqaa Hacaaluu bara baraan jiraachisu waan fedhii Hacaaluuti. Hacaaluun wayita lubbuun jiru eenyu dura uummata Oromoo buqqa'e halkanii guyyaa fiddee hiriyoota isaa walitti qabee kabeela midhaan kadhee qotee bishaan gaafa jabaan Oromoo tokko Rabbii dhufteetu halkanii guyyaa deemee akka allaatiitti awwaalee goota Oromoo bira dhaabbatee maqaa itti godhee akkasitti darbe Hacaaluu. Kanaaf Oromoo irraa wanni eegamu faawundeeshinii maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin dhaabbate kan haadha wabiitiin hoogganu kan maqaa maatii isaa qabatee deemu kana humna taanee fi piroojeektiin isaan karoorfatan martinuu Oromiyaa guutuu keessatti bal'atee saffisaan akka mul'atu ganda bara keessatti maqaa Hacaaluutiin dheebotaa Oromoo obaasu beelaa Oromoo nyaachisu bara ijoollee Oromoo barsiisu dhukkubsataa Oromoo yaalu karoora guddaa faawundeeshinii kana bira dhaabbachuu jechuun Hacaaluu bara baraan jiraachisu jechuudha. Faawundeeshiniin kun birrii miliyoona miti kan nama tokkorraa barbaadu waan qabnu yoo itti cobsine akkuma malkaa walitti yaatee lagataa jedhan lagni walitti yaatee galaana guddaa ta'a jedhan san waan qabnu yeroo hunda onlaayiniidhaan itti seennee yoo baafne maqaa Hacaaluu jiraachifne jaalala Hacaaluudhaan qabnu agarsiifne biyyallee yoo dhaqne wanni nutillee itti hirmaanne kunooti jennee maatii isaa qofa osoo hin ta'in waan maqaa isaatiin illee dhaabbate waan arginuuf faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa kanarratti sammuu keessanii galmeeffadhaa onlaayinii irra jira kanarratti qofa akka Oromoon jabaatu isin jabeessa waan maatii isaa Rabbiin haadha walii kenneefii jira ijoollee isaatiin